السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو بقنا قاعد حتني سنين جتا إن شاء الله. أما اللي دي بيجرا فيديو تنان دي بيجرا إن شاء الله. سبسكرايب لايك شير ولا روان تكتكورا دبتشو فيجتشو لا وانا نرى دبتشون اللي ما إني وان أما ميديا كان رديما جلتو كجري وأن أما إن ميديا كان ردي ما جرسوني ما إني وان يولي شمرن بيا رباتنا إلى الله توجتشو يولي شمرن بيا رباتنا وان إلى الله توجتشو إسني قالي وأن سمال إني أنت لا تكا أكم أرجع ميديا كان ردي ما جرتي جتشو كلا إسي جتشو كلا ألتي ميديا كان ردي ما جرتي جتشو ترجبين المنما باي تكو والله باي نما أساسني أكاس إن شاء الله أن كنافو يجودا وجولين شمرني مالي في يرون دفقنا مالي في يرون دا فقنا نتي مالي فقنا يرون مالي في نم هندا أمنا مالي في نم هندا أمني كن برا جينون دو مالي في نمكين نجونا مالي في أبوليس كين نجونا مالي في جارس كين نجونا كار أنو تهاسي هندا مالف جارسا كينا جنة إتأمني تايون قوانا كنا إلما ديرا جاتشود إلما ديرا أمان من قانو أبا منا كيتيو جاتشودا فدلي تو أبا منا كيتيو وسوحاتا أويو أمانو هين قانو بليتي تي ستي مجاقا سيقلا أمانو من قانو جاتشودا كنافو يو نتي شمران yeroo hundaa maa nuun galle maaf nuun galle yeroo hundaa maaf daddafneetu maan nama aman maaliif immoo uf ganna yeroon kun yeroo uf gatanii miti obboleeyyan diinaagaa yeroo uf gatanii yeroo uf dhaabbatanii uf laalanii jechuudha isinii galee obboleeyyan deena takka amma tamiidiyaa tanaa qullaa isii dhoof takka yoona birri misiin fuuraa ofiitiin xab jettee dalaydee akkasitti isiitu malee yookiin waan biraatiif miti maa birrii natti kennuu diddeefi durriyyeen ka bozoneen ka haadha ofiitu ka haadha irraa dhalateeyyuu beeyni ka yoona karaarratti guddateetuyyuu intala dubartii tumee akkasitti qullaa isii viidiyoo waraabee fotoo kaasee miidiyaarra gadhiise jechuudha. Wallaahi safuu guddaa Oromoo makkana dalaga yaa rabbii kiyyoo zabana akkam keessa jira zabana safuu zabana badaa zabana ilmi namaa walitti cakkan zabana jaartii cakkan zabana ilmoo xiqqishumee rabbii jedha wallaahi zabana badaa keessa wallaahi rabbummaan bichaan asumatti nu haadha asumatti nurra haadhaa jechuudha. ربين إن شاء الله رب في فرت صلاته علم ديرات دلت ديراته هذا ساتي قام هذا سات أنت لا دربتي يجون هذا علم أنت لا واهن كان أفوج شورا دي إجرا فيديو لا بدي ورهبا ما لفوان دللا أو كان فيني استكتك شمران دبر سودان في إجرا إن شاء الله shamarran keenna ufin gatina bineensi abbaan mana keessatti yeroo ammaa bineensi jechuudha wallahi billah shamarraniif abbaan manaa ofiitu yeroo ammaa bineensa ta'ee jira bineensi itti ta'ee jira duuda itti galee jira jechuudha maaliif uf gannan uf gachuun qabnu ufaa jabeeffannu ufaa eeynu haga isatti dhayne amma intala wantoonni Su'uudi Arabiidha jedhan Su'uudi Arabiidha. Riyaal maaftume akkanti qaxaqaxee ismiisi horoo marraa baasee qullaa isii miidiyaa irra gadhiise jechuudha. Maaliifuu jennaan osoo birrii irraa argatee akkanan godhu jechuudha. Birrii irraa dhabeetiniini har'a akkana godhaa jechuudha. Intala durbaa takka haadha isaa takka obboleettii isaa takka maali wanni akkana godhuuf yoo taateef wajji jiraachuu taayuu baannaniif immoo didanii wal biraa deemu bas wanni biraa hin jiru jechuudha. wanni tumanii wal caccabsanii haadha ofii safuu waan rabbiin hin jaalanne jechuudha. Safuudha wallahi kun safuu guddaadha. Wanta akkanaa kun ta'uu hin qabu. Ijoolleen dhiirallee kana ijoolleen dhiiraa
ijoolleen dhiiraa jechuudha warri Saa'udii kana jirtan uf eega uf qusadha balaa isinitti bu'aa jiru kana argaa ofirraa balaan isinitti bu'aa jiru kuni isinitu safuu dalagaa jira jechuudha isintu safuu dalagaa jira balaan amma shorxaa isinitti ka'e kun isinitti bu'aa jira jechuudha isinii galaa miti takkaan isin beeni jechuudha osoo dubartiin jiraachuu baattanii akka jireenyi teessan lafa lixxu takkaan wal beenu hundi keessanuu jechuudha dubartii fi dubartiin jiraannani hanga kanarra isin jireenyi keessan bareeddeetiniin fuulli keessan ife malee osoo dubartiin jiraachuu baattee wallaahi yoona ilaa sareen isin birattuu bareeddudha sareenuu jechuun isin birattuu bareeddudha turte kanaafuu ulf kabaja dubartiin takka haadha teessani riyaala jettanii riyaala boru dhuftu jecha intala dubartii takka akkasitti tumtee akkasitti madaa isii madeen qaama isii diimsitee qullaa isii immoo waraabdee miidiyaa irratti gadhiisu wallaa qaanii guddaadha wallaa nama saalfachiisallee waan garaa nama jabeessu malee isinitti waan garaa nama laaffisuu miti kun isin warri dhiirri ammaa kun dhiirri amma warri amma akkana dubartii godhu kun dhiira akkami beeytan dhiira reef bahararraa buute tawaan beeyni tan agartanii taree bahararraa buute jechuudha kotota yamanii keessa amma yoona isima birrii dalageetin yamanii keessa as fidee yoona achitti nama fakkeessee yoona amma isitti garagalee diine itti ta'a jechuudha isinii galee yoona isimatuyyuu mana arabaa xuruurratee fuura ofii xuruurratee dalagee yamanii keessaa fidee amma asitti yoona manfuhatti qallabee amma immoo birrii isiin dalagdee dhuftu isiin itti kennuu dinnaanini akkan irratti dalaga malee kuni aramani hojii aramaneetiin beeksifti tun ijoollee reef bahararraa buute tan agartanii waan akkasii tanatu dalaga waan akkanaa jechuudha jedhanii dhageetteet maanii akkana dalagdi malee gadi qabdee boru maal inni wayi safuun kun na dhaqqaba obboleettii qaba haadha qaba jettee gamaggamtee nama laalamiti jechuudha kanaaf ijoolleen shamarranii uf eeggannoo godha kototee amma sammuunii achi bahararraa deemte tana taaf jireenyi biyya Itoophiyaa daaraa deebiseetini as dhufnaani mukeefa jala ciibsiteeti qallabdee achi ol kaatee miidiyaa irratti gassi baafte har'a qullaa kee jechuudha haadha si dhalte haadha jettee gadi keessaa gadi baate tumaa jechuudha waan akkanaatan irraa of eeggannoo godha irraa of fageessa tarii amma nama lamaantuma yookiin nama lamaaf sadii fa'aa ta'anii tuman malee intala tana namni takkittiin akkana hin tumu jechuudha birrii irraa guuruuf riyaalaaf tuman malee waa lafatti akkana godhanii jechuudha kanaafuu jennaan ijoolleen ta'in ijoollee shamarranii laalladhaa heerumaa bas yoo heerumtanillee laalladhaati heeruma namni kun nama boru na wajji saalfatu moo namni kun boru biyyatti wala garrillee nama yoo biyyatti wala garrillee yoo sitti waa balleessina saalfatu moo nama nan saalfannee jedhaati laalladhaati heeruma jechuudha sim jettanii dhiira jechaaf irraa eeshimiti dhiira jechuudha dhiira yoo jedhame walutti qabaa dhiira maqaa waamamu kanaafuu jechuudha dhiirri hundi tokkoo miti kanaaf uf eeggannoo godha ofirraa hin bu'ina maallaqa teessanillee walirra kaayadhaati maatii keessanitti iyyuun ergatina namarra kaayadhaa jechuudha namarra kaayadhaati yoo gadi buutan lafa takka bitattanii mana irratti ijaarrattanii keessa seentan maatiin keessanuu isin hin jaalatu yoo isin waan qabaanne jechuudha kanaaf maali wanni asitti sareen udaan ofiitu ofirraan haqin hundi asitti nurra deemtee shamarran qullaa uffata irraa baaftee miidiyaa irratti qullaa qaama qullaa isii madeessee qaama isii bilcheessee uleentumee gadhiisa bade harka maaltu siidha obboleessa kee harka maaltu haadhatee siidha ati sammuu akkaan qabdaa subhaanallah yoo hattaa birrillee dhabdellee deemi dalagii fidin jettuun hima dalagdee fiddi fayyaa qabdi rabbi fayyaa kenneefi dalagdee sii fiddi wanni sii ati irra akkatti uleentumtee miidiyaa irratti sawwartee xayi miidiyaa irratti baasuunoo maaliin jagnummaadha moo maalidha ani jagnaa jaartiiti yetume intala dubartii akkana tume kana miidiyaa irratti mul'ifta wanni miidiyaa irratti itti gadhiiftus jechuudha wanni miidiyaa irratti gadhiifamuuf takko maalidha mee waan jabaa hojjette moo waan jabaa hojjette miidiyaa irratti gadhiifta
kana teetifuu qaaneffadhu iyyuu wallaahi safuudha. Ilmoo dubartii takka akkatti miidiyaa irratti qaama qullaa poosti godhuun kun jabaa of se'a inni jechuudha. Abbaan sunu yookiin inni immoo sammuun hin dalagu jechuudha. Kanaafuu jennaan warri dhiirallee kabaja godhadhaa. Wallaahi kabaja godhadhaa. Dubartii biyya Arabaa hin tuqina. Kabaja irraa godhadhaa. Akkuma isin kabajaatti kabajamaa isinillee. Kabajaa ofitti hora. Yoo dhiira jedhan walitti qabaan hunduma. Dubartillee jennaaniini amma dhimma isii waan isaan irratti wal lolanii akkana kana hunda isii ga'ee waan keessa beeynu miti. Allahu alam jenneetu biratarra. Kanaafuu jennaan hum fedhellee waan isiin balleessitu addaan hiikkachuu wayya malee ABC akkatti satirii irraa buusanii handaaratti gatuun handaara miidiyaa irratti ol darbuun wallaahi safuu guddaadha. Wallaahi baay'ee miira keessa galii haasaa jira. Kanaafuu jechuudha wallaahi waan miidiyaa kanarra deemaa jiru ijoolleen biyya Arabaa keessattuu ijoolleen biyya Suudii Arabii jirtan inshaallah qiyaamaan ima isinitti buute. Qiyaamaan asiin dur isinitti buute sun yoo isin dhalaarraan taa'in ima isinitti buute ammallee qiyaamaan asiin dur isinitti buute sun ammallee isinirraan dhaabattu inshaallah yoo isin dubartirraa gadi hin bu'in jechuudha. Kanaafuu jechuudha shamarran teenna ijoollee dhiira laalladhaatii yoo itti heerumtanillee itti heeruma. Dhiira taateera raafattee qofaaf itti hin heerumina. Kanaafuu jennaan wallaahi baay'ee aaree viidiyoo san argii baay'ee waan aaree fi dhiiga mallee narraa taati isiniin jedha inshaallah yuutuubii kee sabskiraayib godhaadha waan biraatti walitti deebina isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu hedduu takka wallaahi baay'ee takka na gaddisiise subhaanallah yaa rabbii.